Egaa pointiin inni biraa load size maali? Forex trading keessatti load size maali kajoodha jechuudha. Load size volume of a trade in forex. Volume nuti ittiin seennu jechuudha. Fakkeenyaaf euro USD fudhannee trade kana baay'ee ka seennu maaliin seenna? Duwwaa takkaan seenna? Moo duwwaa takkaan seenna? Kajoo saniitu load size jennaani jechuudha. Kanaafuu it defines how many units of the base currency are buying or selling. Base currency eenyu? Base currency jechuun currency isii dura jirtu fakkeenyaaf euro USD yoo fudhannu taateef euro kun base currency jechuudha. Kanaafuu base currency euro ta'e kana unity meeqaaniin buy godha? Unity meeqaaniin sell godha jennee kan nuti itti murteessinuutu load size jennaani jechuudha. Standard load size ka jennuun yeroo hedduu 100 takka jechuudha. Unity 100 takkaan standard load size jennaa jechuudha. Kanaafuu yoo akka carraatee fakkeenyaaf piraayisiin PP takka deemee nuti immoo load size takkaatiin kaseennu taate standard unitiin fakkeenyaaf amma asirratti yoo ilaallu taate standard load size meeqa jenne? Unity 100 takka ta'e jennee jechuudha. Unity 100 takka ta'ee yoonii fi doolaara tokkoon kaseennu ta'e unity takkaan PP takka haa guddatu ta'e doolaara 10 tirfii argannaa jechuudha. Mini load size ka jennu immoo unity 10 karaa biraatiin immoo duwwaa tuqaa tokko load size jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Duwwaa tokko load size dhaan deemnee piraayisiin PP takka yoo deemu taate doolaara tokko meeqna jechuudha. Inni biraan immoo micro load size ka jennu jira. Unity meeqa? Unity 1 takkadha. Alkallattiin immoo duwwaa takka load size duwwaa takka. Kana jechuun PP takka nuu deeme jechuun duwwaa tuqaa takka profit argannaa jechuudha. Naannoo load size ka jennuun immoo unity 100 takka qofadha. Ishiin immoo maal jenna? Duwwaa tuqaa takkadha. Duwwaa takka san yoonii fi PP takka kanuuf deemu ta'eef doolaara meeqa goona jechuudha. Duwwaa takka goona jechuudha. Kanaaf hoggoonii fi piraayisii seennu load sizein keenya murteessaadha jechuudha. Load sizein hanguma guddachaa deemu profitiin nuti immoo eegganus guddachaa deema. Faallaa sanii immoo yooniif akka nuti piraayisiin karaa nuti deemuu baate immoo hanguma kana negatiivali nu naquudhaaf carraa guddaan jira jechuudha.